Malo ya Yesus ko daraki nangatini ya devite duftuti sinde kunan injalini. Asama obboloota koo akkam jirtu hordoftoota YouTube jalatti argamtan hundumti keessanuu nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Gammarree obboleettaan koo ammas gammachuun akkuma itti fufetti jira. Obboleewwan koo immoo gammachuu keenya jedhanii gammachuu isaanii naaf qoodaa jiru. Baalan jedhuun qabu dhugaa baay'ee sin galateeffadha siniin jedha. Amma immoo gara obboleewwan kootii isin dabarsin achiin booda immoo yaada qabu isiniif himma siniin jedha obboleewwan koo. barbaadu yoo jiraate Oromoon yeroo mammaakuu jechoota adda addaa fudhateetidha kan mammaakuu innis maalidha muktii tokko qofaa hin boba'u jedhama. Oromoon kun wanta hundumayyuu adda baasee gadi fageesseetidha kan beeku namni akka irraa baratuttidha kan nuufis kaa'anii jiranii jechuudha. Muktii tokko qofaan boba'u jechuun muka takkitti tan otoo ibidda keessa kaa'anii akka hin bobeenyedha kan nuuf dubbatan jechuudha. Ammas immoo obboleetti teenya inda keenii qobaashii eessayyuu bahuu hin dandeechuu abdii keessaanidha. dadhabdanii waan hundumayyuu wajjiniin asiin jechanii jirtu waan ta'eef ammas immoo akka wajjin taatanii abdiif amantii isin irraa qabaa isiniin jedha. Adaraa obboleetti teenya bira dhaabadha. Warri sheerii jecha sheerii godhaa fi laayik godhaa fi koomentii godhaa fi hundi keessaniyyuu wal bira haa dhaabbannu walaa jajjabeeffannu Oromoo koo wal malee maal qabna isiniin jedha. Kanarraa kan hafe of jaalachuu yeroo isiniin jedhu ofuma ofii kan keessan kan otoo hin taane Oromoo mara lammii keessan mara akka mataa keessanitti ilaalatanii jaaladha. Maaliif of jaalachuun faayidaa guddaa qaba. Maatii ofii jaalachuun, biyya ofii jaalachuun, ilaalcha gaarii qabaachuun, namni waliif bakka gaarii qabaachuun faayidaa guddaa qaba jechuudha. Kophaa ofii kaatanii muktii takkittiin kophaa shiboo beekjettiin kuma faayidaa irra hin geessu jechuudha. Kanaaf iyyuu hundi keessaniyyuu harka wal qabanneetanii bakka barbaadamee ga'uun salphaadha. Harka walaa qabannu Oromoo koo waliin haa taanu. Jajjabeessaa obboleetti teenya isiniin jedha. Yaadni biraa wanti qabu yoo jiraate kanumadha. Isinitti haasaa dheeressuu hin barbaadu. Yaadni ijoon wanti guddaan jechuu barbaadu obboleetti xiyya baga gammaddee imalli tana qofa miti ganaas hafa gara fuulduraatti jabaadhu kuni jalqabadha. Jabaatteetiin wanta dadhabbii kee amma ijaan argee jirtu kan immoo kanarra caalaa itti akka gammadduuf irratti hojjechuu danda'u qabda isin jedha obboleetti too. Akkasanii galatoomaa hordoftoonni HNDK YouTube galatoomaa waan dhaggeeffataniif jajjabeessuu koomantii sheera laayik gochuu hin dagatinaa isinan jaaladha nagaadhannaa turaa isiniin jedha. Maalummaaf dammaata diina koo maaltu si dhibbisee waa'ee koo gooftaa kootii kan na jaallatee ofitti kan nama rarfate isa harkaa na baasuu hin dandeessu. Afaan qabatee maafitteessu ija isaarratti fasii wayyoo narratti sinnisu waaqayyo doosee kee baantee utuu caaltu na ummeessuudhaaf utuu kaaltu amma goleen keessi gabaabbatee amma immoo ituu sitti dhumtee isa harkaa na baasuu hin dandeessu. Afaan qabatee maafitteessu ija isaarratti fasii wayyoo narratti sinnisu waaqayyo. Caaltii baga si gargaaree waaqayyo koongiraasiin jedhe jira bareeddutoo sin jaaladhaa ka si faarfadhee jira. Nagaa ta'ii warri yuutuubii yooti jalatti argamtan hundi keessanuu laayik sheer sabskiraaybii godhaa fi guddisaa fi jajjabeessaa nagaa ta'ii. Tole nagaaniif jaalalli ayyaanni waaqayyoo bakka jirtan hundumatti isiniif haa ta'u. Akkam obboloota koo nagaa keessanii anis nagaa kooti galatasaa obboloonni immoo amantaa biraa taatanillee ashama harka fuune jechaa tooyi. Egaa obboleetti keenya dhiyooti yookaan immoo caaltuu jalatti warroonni argamtan hundumti keessanii baga gammaddan isinii jechuun jaaladha. Duraan dursee tooyi isa lammaffaa irratti immoo obboleetti koo caaltuu baga gammaddi isin jechuun jaaladha. Egaa gatii dadhabbii keetii baga deebisiif argate isin jechuun jaaladha. Egaa dursitee maatii koo galateeffatte jettee ofii gaaffisiitii ta'uun isaan oolu. Dadhabbiin kun dadhabbii kee bichaa miti. Ati
manatu keeti malee dadhabbiin kan ijoollee keenya yookiin immoo kan maatii keenya kan sabboontoota Oromooti waan ta'eef hundi keessan galatoomaa isinii jechuun jaaladha. Atis immoo gadi dadhabbii gadi carraaqii keetti baga milkooftee congratulations jedhe hundumti keessan baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Egaa nuti osoo bukkee dhaabachuu baanne osoo nu wajjin ta'uu baanne obboleettiin keenyallee carraa kana hin geessu ture jechuudha. Kanaafuu baga gammadaa fiiluma caalatti isin jechuun jaaladha. Ergaa obboleettiin keenya immoo bakka kana geesse boodallee nutis ishii barbaachisna jechuudha. Ishee bukkeetti amma bakka kana geesse jennee biraa hafuu osoo hin ta'in laayikiidhaanis akkasuma komentii barreessuudhaan viidiyoo ishiin gadhiistu dhaggeeffatuudhaan bukkee dhaabachuun keenya dirqama ammas walumaan jirra jechuudha. Kanaaf namni tokko immoo dadhabee gatii dadhabbiisa isaanii yoo milkaa'e baay'ee gammada waan ta'eef gammachuu ishii kana immoo isheen illee dhuftee nu qoodachuu ishiitiif baga gammadde jechuun jaaladha. Ammallee dabalee too'i. Egaa isa immoo itti dadhabdee obboloonni keenya illee itti dadhabanii carraa kanas qaqqabsiisan kana atilleen immoo boru wanta gaarii hojjettee isa kufe kan ittiin kaastu, isa rakkate kan ittiin gargaartu, isa karaarraa gori kan karaatti isa ittiin deebistu siif haa ta'u sin jechuun jaaladha. Wantan jedhamu inni biraa hin jiru galatoomaa. Ammas immoo viidiyoon obboleewwan kun ergan akkuma itti fufeetti jira obboleettan koo baay'een gammadee jira. Baay'ee natti tolee jira. Galatoomaa isinii jechuun jaaladha. Jara jirtu mata qaqqalee akkam jirtan nagaa keessanii nagaa fayyaa kootii jiraasanii jedha akkam jirtanii fayyaa keessanii Ardaftan HK akkamii nageenya waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleettii keenya HK congratulations jedhee jira. Bakka gammadde bakka waliin gammanne maaliif yuutuubiin tokko yoo banamu kan nama dhuunfaa tokko miti maqaa nama dhuunfaa sanii yaa banamu malee kan nama hundaati waan ta'eef congratulations bakka gammadde bakka gammanne sin jedhee jira. Haadha maatii kee kana kan itti argiteedha waan ta'eef baay'ee itti gammadee jira. Baay'een siif gammadee jira. Nama gammachiisan sin jedha bakka gammadde congratulations jedhee jira. Inna kanatti aansuudhaan immoo obboloonni keenya congratulations har'a ta'uu kana miti bu'aa bayii ganaa baay'eetu sheefa waan ta'eef yuutuubara ishii daawwadhaa fi laayikii komentii godhaa fi jajjabeessaa jechuudha. Jajjabeessuun wal jajjabeessuun aadaa nuuf haa ta'u dirqama Oromummaa keessan bahuudhaaf Oromoon tokko gaafa simbiraa dhalataa guddachaa tokko guddisuudhaaf jajjabeessuu qabdan isiniin jedha uummata kiyya. Jajjabeessaayii walaa jajjabeessinu aadaa nuuf haa ta'u walaa guddisnu isiniin jedha. Obboleettii keenya bakka gammaddee congratulations jedhee jira. Gammachuun kee kaayidhuma hin qabne siif haa ta'u. Addunyaa irrattis ta'ee isa addunyaa lammaffaarrattis kan gammachuu siif haa ta'u sin jedha. Waan gaarii qabattee dhufaa jirtu obboleettiin keenya abdii irraa qabna. Waan gaarii nu barsiistee waan gaarii akka irraa barannu dhaloonni dhuftullee waan gaarii tokko akka irraa hojjetu irraa barateetuni waa hedduu tokko qabattee dhufaa jirtu obboleettiin keenya. Kanaafiyyuu obboleettii keenya kana yaa jajjabeessinu yaa guddisnu sinin jedha. Congratulations bakka gammadde sin jedhee jira. Ammas deddeebi'ee baay'een itti gammadee jira waan ta'eef firiidha maatii keetii waan argatteefi. Inna kanaafiyyuu obbolaawwan koo hordoftoonni HK bira dhaabbadhaayii waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa bashannanaa. Egaa maarree obboloota koo ergaa asumaan qabu tokko siniif dabarsa. Ergaa sunillee maal seetan yuutuubii yoo jedhamu waanuma qoosa waanuma qalbii namatti fakkaata. Garuu akkasii miti. Maaliif obsa nama barbaachisa, tasgabbii nama barbaachisa, baay'ee nama qora. Innis maal jechuun barbaadeeti an jechuudha akka qoosatii miti iddoo kana kan ga'e jechuudha. Akkasumas immoo obboleewwan kun gargaaraniiti na wajjin ta'aniiti kan iddoo kana ga'e. Yuutuubii kun ilaaluudhaan na jajjabeessuudhaan subscribe like share naaf godhuudhaan na wajjin hirmaachuudhaan kan isaan na gargaaranii asiin na ga'anii. Akkasuma ta'ee immoo yuutuubii jechuun baay'ee nama qoraa baay'ee nama tulfaata. Subscribe argattee kaatee deebisee sirraa hin fudhata. Waan baay'eetu jira. Inna warroonni immoo bootaa kiyya kana ga'uu hawwatan hundumti keessanuu dhaamsan isiniif qaba. Innis maal inni obsa godhadha. Namni obsee bootaa ga'u bootaa hin geenye hin jiru.
dhugaan siniin jedha yoo obsanii yoo tasgabbii qabaatanii boota guddaa hin gahu jedheen yaada. Anis immoo har'a obsee tanan as ga'ee jira. Kan kanaan boodaallee immoo jechuudha obboleewwan koo yoo isin na jajjabeessitanidha, yoo isin na wajjin taatanidha, yoo isin harka na qabdanidha. Boota kana ga'ee jechuun guddadha jechuu osoo hin ta'in kun sadarkaa tokkoffaadha. Inna baay'eetu na'aaf gara na'aaf isiniin jedha. Ammas immoo akkuma duraanii deeggarsi keessan yaadni keessan boota nan dogongoratti natti himuun keessan akkana biraa hin hafne dhugaan isiniin jedha. Gammachuun kiyya immoo gammachuu keessanii maaliif firiin kun firii kiyya bichaa osoo hin ta'in firii keessanii gatii dadhabbii keessanii immoo waaqayyo deebisee jira. Anis baay'een itti dadhabee gatii dadhabbii kootii waan inaaf deebisee jira. Waaqayyoon galanni haa ga'u isiniin jedha obboloota koo. Dhugaa baay'een gammadee jira. Ammas immoo na biraa hin hafinaa isiniin jedha. Jaalalli keessan deeggarsi keessan baay'ee jechuudha baay'ee namatti tola. Ammas immoo akkuma isa duraasan na biraa hin hafinaa. Oromoo koo baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja. YouTube koo ammas immoo subscribe, like, share naaf godhuudhaan na jajjabeessuudhaan maatii naaf ta'uudhaan namatti dhaabbadhaa isiniin jedha. Baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja.